Qorontos isa lammataa boqonnaa 4 lakkoofsa tokkorraa kaasee hanga 17 isiniifan dubbisa. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kanaa hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Kottaa mata dureen koo asii fudhatan hojii ergichaa hojjechuuf abdiin kutatin. Haaleluyyaa. Akkas jedhaga. Kanaafis akkuma araara Waaqayyoo fudhannetti hojii ergaa kana hojjechuudhaaf abdiin kutannu. Waan yeellaasisaa namni dhoksaatti hojjetu garuu dhiifneerra. Haxxummaadhaan hin hojjennu. Dubbii Waaqayyoo si micciirru. Nuyi mul'ifnee dhugaa dubbachuudhaan fuula Waaqayyoo duratti yaada garaan amantootatti of hin dhiyeessina. Wangeelli nuyi lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugame. Inni hamaan Waaqayyicha bara si'anaa kana ta'e yaada warra hin amanin sana jaamseera. Inni ifa ulfina Kiristoos isa fakkaatti Waaqayyoo wangeela keessaa ibsu sana akka hin argineef isaan dhoowweera. Nuyi ofii keenya otoo hin ta'ini Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee in lallabna. Nu immoo sababii Yesuusiif hojjettoota keessan taanerra. Waaqayyo isa dukkana keessaa ifni haa ifu jedhutu beekumsa ulfinaa isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibse. Ammas nuyi warri wanta gati jabeessa akkasii fudhanne kuni akka qodaa supheeti. Kana gochuudhaaf humna gararraa kan keenya otoo hin ta'in kan Waaqayyooti. Karaa hundumaa irra kanna garuu badduu hin baanu. Waan goonuu hin wallaalla garuu abdiin kutannu. In ari'atamna garuu hin gatamnu. Lafaan hin dhaamna garuu achumatti nafnu. Yesuus jiraataa ta'uu isaa dhagna keenya jiraachuu isaatiin akka mul'atuuf yeroo hundumaa milikkita du'atti geeffamu Yesuus dhagna keenyatti baannee hin adeemna. Jireenyi Yesuus foon keenya isa du'u keessaan akka mul'atuuf biyya lafaa irraa otoo jirru sababii Yesuusiif jennee gaafa hundumaa du'atti dabarfamnee hin kennamna. Egaa duuni nu sodaachisaa jira. Isin immoo jireenyatti jirtu. Caaffanni qulqullaa'aan nan amane kanaafis dubbadhe in jedha. Nus immoo afuuruma amantii sana qabaannee amanne kanaafis hin dubbanna. Waaqayyoonni gooftaan Yesuus du'aa kaase. Yesuus waan kaaseef nus immoo kaasee isin wajjin of bira akka nu dhaabu hin beekna. Akkuma ayyaanni Waaqayyoo caalatti baay'atee irraa hafe warra ulfina Waaqayyootiif galata dhiyeessanis akka baay'ataniif kun hundinuu isiniif hin ta'e. Kana dhaggeeffadhaa. Kanaafis nuyi matuma abdiin kutan. Hallelujah. Kanaafis nuyi matuma abdiin kutan. Namummaan keenya inni bakkee mul'atu gadi dhumaa yoo adeemeyyuu namummaan keenya inni keessa har'aa bor haara'aa in adeema. Rakkinni salphaan inni nu yeroo dhabbaannu kuni ulfina bara baraa isa safara malee guddaa sana baachuudhaaf nu qopheessa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhafta. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati jedha. Hallelujah. Jira Yesuus Kiristoos maqaan gooftaa keenyaa kan ulfaate haa ta'u. Oduu gaarii, oduu misraachoo har'a tajaajiltoota Waaqayyootiif ergaan qaba. Reessiitii ridii bigaasa. Warreen yeroo keessan guutuu kennitanii tajaajiltan mana Waaqayyoo keessatti. Warreen otoo hojii keessan hojjettanuu hojii Waaqayyoo hojjettan. Gaggeessummaa irratti warreen hiriirtan. Tajaajila faarfannaa irratti warreen hiriirtaniif. Warreen tajaajila lallabaa irratti hiriirtaniif. Waa'ee Kiristoos dhugaa ba'aa kan jirtan. Toora garaagaraatti garee garaagaraatti gaggeessaa kan jirtan. Kadhannaa irratti hirmaattanii kan jirtan. Kennaa ogummaatiin kan tajaajilaa jirtan. Ayyaana Waaqayyoo isiniif kenneen waldaa Waaqayyoo nama tokko nama lamarraa kaastanii kallattiiwwan garaagaraatti hojii Waaqayyoo hojjetaa kan jirtan. Tajaajilaa kan jirtan. Haala rakkisaa keessa dhaabbattanii haala hin mijanne keessa dhaabbattanii bu'aa bayii garaagaraa keessa dhaabbattanii. Dirree immijatiin dhaabbattanii warreen tajaajilaa jirtaniif har'a deebiin qaba. Hallelujah. Har'a ergaan qaba. Hallelujah. Ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos xumura keessanii miidhagsaa jabaadhaa. Wanti isin sodaachisu, wanti isin raasu, wanti abdii isin kutachiisu jiraachuu ni mala. Hallelujah. Otoo abdiin kutatiin, otoo harka hin laanne haala naannoo keessan jiru, wanta bitaan mirga keessan jiru, wanta ijaan mul'atu, wanta gurraan dhageessaniif sodaattanii otoo hin raafamin hundee keessan cibsanii yoo dhaabbattan, jilba keessan yoo jabeeffatan, ergama gooftaa harkaa fudhattan sanatti yoo cimtan, amaanaa Waaqayyo isinitti kenne kanatti cimtanii yoo hojjettan, haala fiddootti yoo hin kennine, doorsaa seexanaa yoo hin sodaanne, wanta bitaan mirga keessan jiru ilaaltanii yoo hin raafamne,
Jira Yesus inni na waame amanamaadha. Inni na waame amanamaadha. Inni ergaanatti kenne na gargaara fi taphayinsa naa kennettanii amantiidhaan yoo baatan ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos mo'icha guddaa isiniif kennuudhaaf jira. Har'as borus kan keessan ulfinaa gara ulfinaatti mo'ichaa gara mo'ichaatti darbuutu ta'a. Meen karanna yaa Waaqayyo abbaa keenya Waaqa hunda dandeessu tolaaf gaarummaa keef arjummaa keef maqaa gooftaa Yesuusin galanni guddaan siif haa ta'u. Gooftaa koo si kabajnaa kabajni siif haa ta'u. Si eebbifnaa ati eebbifami. Olol si qabnaa ati olol jedhi. Guddaa maqaa keef kabajni haa ta'u. Guddaa maqaa keef oqumni haa ta'u. Reeset rejee kaamoo raba gaadiyaas. Leesprii jaakoo paayya duuna maduun sappiiniyaas. Dadhaboota taanee otoo jiru diinota kee taanee otoo jiru hamoota taanee otoo jiru cubbamoota taanee otoo jiru akkasumaan nu jaallatte nu fayyifte dhaaltu mootummaa keetii nu goote ambaasaadara mana keetii nu goote ambaasaadara gootee nu filatte qooda afaan kee taanee biyya lafaa irratti waa'ee mootummaa keessa waaqarraa akka dubbannu haalelluuyaa mootummaa sarara mul'atee boru baduu miti mootummaa sarara argamee ijaaramee boru diigamuu miti mootummaa bara baraan cimee jiraatu mootummaa humna waaqummaa of keessaa qabu akka labsinu rester doshik lopaya waamicha ulfinaa kana waan nu geesseef dhiira dubara otoo hin jenne beekaa wallaalaa otoo hin jenne guddaa xiqqaa otoo hin jenne qomoo kanarraa dhalatte otoo hin jenne sadarkaa barnootaa keenya otoo hin madaalle Prekatu Rashidi Biglasutia Rijan Topoyo Dinama Rashidia Hirina Kenya wajin dadhabina Kenya wajin nu jaallattee nu fudhatte wangeela qulqulluu wangeela waanjoo cabsu wangeela hidhaayiku wangeela mandara seexanaa raasu Rosa Parashidi Bigassa loota wangeela dhukkuma nyaatu riita suuraa laba karaa cufame kan banuu danda'u wangeela jireenya hundee qaroominaa isa ta'e ho hallelujah maddana gaa isa ta'e hallelujah aboo angoo guddaa of keessaa kan qabu kan harka keenyatti waan kenniteef wangeela kanaan mariyaan seexanaa diigamaa jira wangeela kanaan lubbuun du'a jalaa oolaa jirti wangeela kanaan dinqiin gurguddaan ta'aa jira heetis princhakiya Jana wangeelli keenya afaan keenya akka dubbatamu wangeelli kun akaraa keenya akka hojjetamu carraa waan nu kenniteef mana kee keessa kaan keenya gaggeessitoota goote kaan keenya raajota goote kaan keenya ergamoota goote kaan keenya wangeelaawii nu goote kaan keenya barsiisaa nu goote kaan keenya sooraa nu goote kaan keenya faarfataa nu goote toora garaa garaatiin Waaqayyo mana kee keessatti waan nu muddeef galanni shaalaatu duubduraa ka'uu keetiin carraa guddaa karaa nama kamiinuu argachuu hin dandeenye nu kenniteetta maqaan kee kan ulfaate haa ta'u dhugaa kana barreetti cimnee akka hojjennu haala nutoo hin kennin kan nuti amma jirru bara dhumaa kana keessa bira dhumaa kana keessatti wanti jilba nu buusu wanti nu raasu wanti duubatti nu deebisu hojii kee lafa keenyee yaada mataa keenyaa duukaa akka buun wanti godhu heddummatee lafa jiru kanatti nuti immoo garaa jabaannee mudhii keenya hidhannee hojii kee akka hojjennatu nu gargaare maqaa Yesuusiin ameen. Hojii ergichaa hojjechuuf abdiin kutatiin hallelujah. Ergicha yeroon sinin jedhugaa ergichi maal akka ta'e warreen carraa argattan kutaa tokko kaasee hanga kutaa shanitti barnootan kenne kan waldaa hundumaati maqaa waldaa tokkootiin miti kan kenname nan ilaallatu jechuun hin danda'amu kan Kiristoosi wangeela Kiristoosi kan dubbatame niwutiraal sagalee ta'eedha kan dubbatame waan ta'eef carraa argachuu dandeessu. Yoo isa carraa argachuu namni hin arganne jiraatan carraa wangeela kana yookaan barumsa samoona kana karaa kootiinis ta'e karaa garboota Waaqayyootiin karaa barsiisaa margaatiinis karaa hojjetaa wangeelaa malaakuutiin darbe sana fudhachuu namoonni barbaadan karaa waldaa maranataa jiisasiin dhaga'uu dandeessu fudhachuu dandeessu kanarraan kan nafe karaa garboota Waaqayyoo toora kanaan konfiraansii kana irratti hirmaatanii tajaajilan hojiin gurguddaan hojjetamee ergaan gurguddaan darbeera hidhaan guddaan hiikkateera kunis humna wangeela kanaati Waaqayyo gooftaan maccaa bara obboloota kan koo tajaajiltoota kan koo faarfattoota tajaajiltoota gooftaa warra na waliin tajaajilan hundumaa gooftaan koo eebbisu jechuun barbaada. Hojiin wangeelichaa maali? Hojiin ergichaa maali? Hojiin ergichaa isa duubdu'aaf ka'uu Kiristoos Yesuusiin dhufe anaaf isin bira ga'eedha. Hojii ergichaa akka hojjennu kan hojjechuuf abdii akkan kutanne maaltu nu taasisa? Asiin jalqabe jechuudha. Hojii ergichaa kana hojjechuuf abdii kutachuu hin qabnu jenneera. Hojii ergichaa hojjechuuf abdii akka hin kutanne maaltu nu taasisa? Kanaan isheetti agarsiisa. Tokkoffaan ergichi ergaa dhugaa fi amansiisaa waan ta'eef sababni nuti abdiin kutanneef hojii ergaa kana waa'ee mootummaa Waaqayyoo labsu waa'ee ulfina Kiristoosiif labsu waa'ee jireenya bara baraa labsu waa'ee fayyinaa labsu abdii akka hin kutanne wanti abdiin kutachiisu yoo jiraatellee wanti duubatti nu deebisu barbaadu yoo jiraatellee akka dhaabbannu wanti nu godhu yoo jiraatellee wangeela kan akka lafa keenyu tajaajila kan akka lafa keenyu wanti nu godhu bitaan mirgaa wanti nutti wacu yoo jiraatellee otoo abdiin kutatiin otoo hin dhagayin otoo harka hin kennin ciminaan akka hojjennu wanti nu taasisu keessa inni tokko ergichi ergaa dhugaaf amansiisaa waan ta'eef
Ergichi ergaa namaa miti, ergaa waaqati, ergaa sobaa miti. Ergaa bira qabanii miti, ergaa fakkeessa, ergaa dhugaaf amansiisadha. Ilaa akkas jedha garbichi Waaqayyoo Phaawulos lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Nuyi ofii keenya osoo hin ta'in Yesuus Kiristoos gooftaadha jenneeti lallabna jedha. Nuyi jedha ofii keenya miti, maqaa keenya miti, aangoo keenya miti, aboo keenya, qomoo keenya miti. Yesuus Kiristoos gooftaadha jennee lallabna. Kanaafuu abdiin kutannu jedha. Sababni abdiin kutanneef nuti kan lallabnu Kiristoosidha jedha. Kiristoos gooftaa ta'uun isaa immoo dhugaadha. Shakkiin qabu. Kiristoos akka nu yeellaasifne immoo shakkiin qabu. Namni Kiristoos lallabu yeella'u. Namni Kiristoos lallabu waan dhugaa lallaba. Waan dhugaa dubbata waan ta'eef wanti dura dhaabbatu hin jiru. Wanti sodaachisu hin jiru. Wanti raasu hin jiru. Kanaaf dubbiin dubbannu dhugaaf amansiisaa waan ta'eef abdiin kutannu. Achi ga'een dhaabbadha, achi ga'een qaanaa, achi ga'een waan hin jedhu dhabaa, wanta jennu tokkollee hin qabnu. Kiristoos dhugaadha jennee lallabna, Kiristoos karaadha jennee lallabna, Kiristoos jireenya jennee lallabna, fayyinni Kiristoosidha jennee lallabna. Dubbii dhugaa dubbataa jirra waan ta'eef wanti sodaan hin jiru. Haalelluuyaa. Kanaaf egaa Yesuus gooftaan ta'uun isaa dhugaadha. Gooftichis immoo nu yeellaasisu. Fudhatanis fudhachuu isanis dhaga'anis dhaga'uu dides Yesuus Kiristoos gooftaadha. Haalelluuyaa. Jireenya karaadha, dhugaadha. Kanaaf kana dubbachuutti abdiin kutannu. Sababni isaa dubbichi dubbii dhugaa waan ta'eef. Inni lammaffaan hojii ergichaa hojjechuuf abdii akka hin kutanne wanti nu taasisu ergichi warra ulfina Waaqayyootiif galata dhiyeessan baay'isaa waan deemuuf. Ergaa xiqqeessaa deemu miti. Warra Waaqayyoof galata dhiyeessan baay'isaa waan deemaniif. Kutaadhuma kana qofa irratti hundaa'e waan dubbadhuuf baay'ee dhiphiseen dubbadha. Lakkoofsa 15 irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 15 irratti Qorontoos lammataa akkas jedha. Akkuma ayyaanni Waaqayyoo caalatti baay'atee irraa hafe warra ulfina Waaqayyootiif galata dhiyeessan akka baay'ataniif kun hundinuu isiniif hin ta'a jedha. Warra Waaqayyoo galata dhiyeessan akka baay'ataniif kun hundumtuu isiniif ta'a. Kuntu gatiin kaffalamuu qabu kaffalamee aarsaan ba'u hundumtuu ba'ee wangeelli isiniin ga'a. Wangeelli isinitti himama, wangeelli isinitti lallabama jedha. Kanaaf waan barbaachisaa keessatti wanta ulfaata keessatti abdiin kutannu maaliif wangeelichi hojii Waaqayyoof galata kennu baay'isaa deema, lubbuu baay'isaa deema, lubbuu oomishaa deema. Hammuma waa'ee Kiristoos hin dubbatan lubbuun baay'een gara gooftaatti dhufu. Hammuma waa'ee Kiristoos hin dubbatan hidhaan namoota baay'ee eeggata. Hammuma waa'ee Kiristoos hin dubbatan waanjuun namoota irraa caba. Raasetoo raajini biglaadoo sepra. Hojii wangeelaa hojii hir'isaa deemu otoo hin taane hojii baay'isaa deemudha. Hojii kufaa deemu otoo hin taane hojii ka'aa deemudha. Hojii dhaabbatu otoo hin taane hojii fiigudha. Hojii jarraalee garaa darbee dhufeedha. Jarraalee garaa darbee kan deemudha. Baay'isaa kan deemu waan ta'eef ittiin qaanofnu. Abdiis ittiin kutannu. Otuma reebamnu, otuma dhiibamnu, otuma cunqurfamnu, otuma tuffatamnu, otuma abaaramnu, otuma itti madoomnu, dhukkubsannu, ba'aanutu nutti baay'atu, oomisha baay'ee hin arganna, firii baay'ee hin arganna, ija baay'ee hin arganna jedha. Haalelluuyaa. Anumti waa'ee wangeela kanaa barsiisuu ergan jalqabe guyyaa 5 kana leenjii kanarratti yookaan konfiraansii kanarratti yaa'iluu ergan jalqabe lubbuu 5 Waaqayyo gooftaan maccaa akkanaaf laate yookaan mootummaa isaatti akka dabale sitti meera. Kallattiidhaan haa ta'u alkallattiidhaan wangeela kana harkanan kenna Kiristooti nana mana namoota jedhan argadhe jechuudha gama 5 hin dabalaa deeme jechuudha. Hin dabalaa deeme jechuudha. Hojichi kuni sababni abdiin ittiin kutamneef hojii waa dabalaa deemudha. Hojii ayyaana dabalaa deemudha. Hojii nagaa dabalaa deemudha. Hojii beekumsa dabalaa deemudha. Hojii jireenya dabalaa deemudha. Hojii ulfina dabalaa deemudha. Hojii shimpoo dabalaa deemudha. Restaarooshii dibigaatoo seprele belebediyaasa. Hojii lubbuu mootummaa Waaqayyoo irratti dabalaa deemudha. Hojii nagaa dabalaa deemudha. Hojii dinagdee dabalaa deemudha. Wangeelli wanti hin daballe hin jiru. Wanta negatiivii hir'isa malee waan gaarii hundumaa hin daballe. Dhukkuba hir'isa malee, gadda hir'isa malee, salphina hir'isa malee, kufaatii hir'isa malee, yeelloo hir'isa malee. Wangeelli waan nagaa hundumaa hin dabala. Haalelluuyaa. Mee wangeelli hin dabala jedhime. Wangeelli mana keetti nagaa dabala. Wangeelli jireenya keetti gammachuu dabala. Fayyaa kee dabala. Eebba kee dabala. Dinagdee kee dabala. Shimboo kee dabala. Miidhagina kee dabala. Haalelluuyaa. Reegaatoo soporoo jiinamoyyaa. Kanaaf abdiin kutannu wanta waan gaarii dabalaa deemu. Wanta Waaqayyoon galateeffachiisu. Waaqayyoon wanta ulfina kennisu baay'isaa deema jedha. Oh, hallelujah. Crejaco mantose preginias. Rilabaganto. Predano si precica poia. Dunama giana massa. Brecciana gefata obolota kanko. Vetri di pigaya. Anamma dubbata kananjur. Obolota walda jirama fura jala targamtan. Yokan immo obolota walda maranata jisa jala targamtan. Yokan gaggestota waldale kesan bakka butani. Akkasuma samni karaalatti garagaratin bakken kana lamma yokan miidiyaale lamman kanatti argamtan qofattin dubbata jirabit. Alkallatti
carraa sagalee kana dhaggeeffachuu kan qabaatan waldaalee garaa garaa keessatti kan argamtan amantoonni Waaqayyoo carraa sagaleen kun isin qaqqabee dhuunfaadhaan dubbii kan dhaggeeffachuu argatan hundatti nan hima sagalee misraachoon isiniif qaba Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaan sababni nuti wangeela dubbachuutti yeellaaniif wangeelli nagaa dabala ulfina dabala dinagdee dabala haleluuyaa reedaa sookaapoo hin dabala jedhi amanii fudhadhu Waaqayyo gooftaan maccaa hin taasisa Waaqayyo gooftaan maccaa hin raawwata kanaaf abdiin kutan waan gaariitu dabalamaa deema waan ta'eef inni sadaffaan sababni nuti wangeela kana dubbachuuf abdiin kutanneefi namummaan keenya inni keessaa har'aa boraaraa waan deemuuf namummaan keenya inni bakkee gadi dhumaa yoo deemellee namummaan keenya inni keessaa immoo maal ta'a waan deemu har'aa boru haaraa waan deemuuf akkas jedha Qorontoos lammataa boqonnaa 16 namummaan keenya inni bakkee gadi dhumaa yoo adeemeyyuu keessi keenya har'aa boru haaraa deema jedha sababni isaa namummaan keenya inni keessaa haaraa deema kanaaf haala bakkee jiru laalle haala naannoo keenya jiru laalle abdiin kutannu sababa dhukkubni nutti baay'ateef sababa lolli nutti baay'ateef sababa hariyatamni nutti baay'ateef sababa hiyyummaan marfamnee jiru sababa jibbi nutti baay'ateef kan abdii kutannu miti maaliif bakkeetti yoo ilaallu wantoonni kun yoo baay'ataa deeman illee keessi keenya har'aa boru maal ta'a deema haaraa deema hija namaatti waan gadi dhumaa deemnu yoo fakkaanillee hija namaatti gaafa laalamnu ba'aan kan nutti baay'ate gaaffii baay'ee kan qabnu yoo fakkaanillee hiibboon kan nutti baay'ate yoo fakkaatellee bitaan mirgaa wanti nu lolu yoo nutti baay'atellee wanti bitaan nu galchoo nutti baay'atellee keessi keenya garuu reesekrii jaakoopaayyaa lura didamoos appiyaanamoos jappooniyaa guyyaadhaa guyyaatti haara ayina deema kana kan dubbate garbicha Waaqayyoo Phaawulos keessi keenya har'aa borii haaraan deema kanaaf harka hin laannu kanaaf harka hin kenninu jedhe meegoota Waaqayyoo harka hin kennu jedhe dhukkubatti harka hin kennu jedhe rakkinatti harka hin kennu jedhe haleluuyaa hiyyummaatti harka hin kennu jedhe hariyatamuutti harka hin kennu jedhe jibbamuutti harka hin kennu jedhe haala naannoo koo jirutti harka hin kennu jedhe nan hojjadha nan dubbadha nan tajaajila nan gaggeessa jedhe wanti isin marsu haala ulfaataa ta'e haala sammuu keessanii ol ta'u keessa jirtanii rakkataa kan jirtan tajaajila kana dhaabuu moo dhiisu namoonni jettan jirtu maal godheen tajaajila yoo nan tajaajila jedha tajaajila haalli koo kanaadha nan isa yoo ta'e amanaa Waaqayyoo natti kenneera maalan godhee ta'e namoonni garatti gortan wallaaltanii rakkatan dhaabadha namummaan keessanii bakkee gadi dhumaa yoo deemellee haalli keessa jirtan haala ulfaataa yoo ta'ellee haalli keessa jirtan keessa butee kan isin baasu harki Waaqayyoo ariifatee isinii dhufa keessi keessan haaraa adeema balaadhummaa baay'ee kuufataa jirtu eebba baay'ee kuufataa jirtu ulfina baay'ee fuula Waaqayyootti argachuudhaaf jirtu simboo baay'ee argachuudhaaf jirtu badhaasa baay'ee argachuudhaaf jirtu Waaqayyoo rakkina keessan keessa butee isin baasa barutti immoo ulfina baay'ee argachuudhaaf jirtu ameen. Phaawulos yeroo kana dubbatu lola guddaa fudhataa hariyatama guddaa keessa osoo jiru foon isaatiin aarsaa gurguddaa baasa haala ulfaataa keessa dhaabbateeti. Ilaala namummaan keenya ni bakkee gadi dhumaa yoo deemellee keessi keenya irraa borii haaraa adeema kanaaf abdiin kutame jedhe callisee miti dirree wal qixxaatarra dhaabbatee miti mana mijataa keessa jiraatee miti biyya mijataa keessa miti jiraatee miti otoo ari'atamu otoo reebamu otoo si'a 5 gizee 49 garafame si'a 49 marsaa 5ffaa garafamaa dhiigni gogaa qaama isaarra yaafoonsaa ciccita lafeensaa caba baafamee harkifamee du'eera jedhamee bo'ii keessatti otoo gatamaa jiruuti ani wangeela dubbachuutti abdiin kutadhu kan jedhe otoo hojii wangeelaa hojjechuudhaaf asiifachi deemu dhukkuba garaagaraa qaama isaa keessatti isa mudate karaa isaatiin namoonni baay'een dhukkubarraa fayyaa turani karaa isaatiin namoonni baay'een hidhaarraa hiikamaa turani waanjoon hafuura hamaarraa cabaa ture du'aan illee ka'aa ture karaa Phaawulosin inni garuu ba'aa qaba inni garuu waraansa qaba namummaan isaa inni bakkee gadi dhumaa deemaa jira haala ulfaataa keessa jira garuu kun yoo ta'e illee keessi koo har'aa boru haaraa waan ta'eef keessi koo har'aa boru dabalaa deema waan ta'eef abdiin kutadhu nan dubbadha nan hojjadha lafan kaa hojii Waaqayyoo kooti yeroo inni jedhu argina. Jireenya Phaawulos inni bakkee maal fakkaataa akka ture mee haa ilaallu yeroo Phaawulos namummaan koo inni bakkee gadi dhumaa yoo deemellee yeroo jedhu namummaan isaa inni bakkee maal fakkaataa ture sinitti nima inni tokkoffaan namummaan Phaawulos inni bakkee warra biyya lafaatiin yeroo ilaalamu Phaawulos nama firii hin qabnetti ilaalamaa ture ija warra biyya lafaatiin sababni isaa Phaawulos hin fuune gaa'ila hin qabu ilmoo hin horanne akkasumas qabeenya baay'een kuufanne waan ta'eef ija warra gooftaa hin beekne ija warra bakkee jiraniitiin jireenya Phaawulos jireenya ija hin qabnetti lakkaa'amaa ture nama qobaa
nama wanta haftee tokko hin qabnetti ilaalamaa ture garuu akkasii miti inni eebba baay'ee lubbuu baay'ee oomisheera waldaa baay'ee oomisheera badhaadhummaa baay'ee mootummaa waaqayyootti walitti qabateera karaa hafuuratiin badhaadhaa ture karaa hafuuratiin sooressa ture nama hundumaa ol ture Phaawulos garuu bakkeetti yeroo ilaalamu maal ture jireenyi Phaawulos kan ija hin qabne firii kan hin qabne fakkaataa ture warra kaan biratti akkasii miti firiin qabu miti fakkaataa ture ta'uun fi fakkaachuun tokko miti obboloota ko kanaaf akka jedha Phaawulos akka warra kaanii aangoo beekamaa hin qabu ture barumsa barateenis immoo waan ija qabu tokko hin hojjenne Phaawulos barumsa baay'ee barateera baay'isoo Phaawulos barumsa baay'ee barateera miila Gamaaliyaal kan jedhamu beekaa Yihuudii jala taa'eera kan barate beekumsa guddaa qaba hubannaa guddaa qaba waa'ee macaafa kakuu irratti waa'ee sagalee waaqayyoo irratti waa'ee haala siyaasa biyyattii irratti waa'ee dinagdee biyyattii irratti waa'ee hawaasummaa biyyattii irratti beekumsa ga'aa qaba akka sadarkaa haaraatti PhD yookaan profeesara nama qabudha yookaan doktora nama jedhamuu danda'udha kana hundumaa hin qaba akka barataa ta'e akka ogeessa ta'e falaasama beekamaa akka ta'e namni hundumtuun beeka garuu barumsa kanaan bu'aan ni buufate hin jiru barumsa kana baatee mootummaa waaqayyootiif oolchi beekumsa kana gara mootummaa waaqayyootti jijjiire gara lubbuuttiin oolchutti jijjiire malee ittiin daabboo nyaannee ittiin hin daldallee ittiin waan tokko hin hojjenne waan ta'eef warra gooftaa hin beekne fuulduratti akka nama ija hin qabne akka nama firii hin qabne akka nama gowwaa akka nama dadhabaa wayii wallaalaa wayiitti lakkaa'amaa ture Phaawulos namummaan konni bakkee yeroo jedhu kanaadha kan inni hubachiisu jechuudha galanni guddaan gooftaaf haa ta'u inni lammaffaan namummaan konni bakkee gadi dhumaa yoo deemellee gaafa jedhu inni duraan dursee Phaawulos nama beekamaa fi nama isin jedhamu Yihuudii kabajamaa tokko ture amma garuu aangos ulfinas nama hin qabne ture nama hundumaan tuffatamu egaa namni gooftaa Yesuus Kiristoositti amane namni wangeela Kiristoosiin lallabu akka arameetti lakkaa'ama bara sanatti beektonni namoonni kabaja qaban warreen farisootaa turan warreen Yihuudootaa turan warri waa'ee Kiristoosiin labsan kun warri waa'ee mootummaa waaqayyoo labsan kun akka nama tuffatamaattiidha itti tufamaa ture jechuudha guddaa ta'e nama kabajamaa ta'e namni jalaa ka'ee teessoo kennuuf ture kaleessa kabajamaa ture Farisaawii beekamaa ture garuu yeroo ammaa kanatti tuffatamaa ture namni jalaa ka'uun ture maqaan taanetu kennamaafi ture seenaan taane qaba ture kanaaf namummaan konni bakkee gadi dhumaa yoo deemellee gaafa jedhu bakka nama fuulduratti kabaja yoo dhabellee aangoo yoo dhabellee ulfina yoo dhabellee maqaa baqqatii yoo waamamellee saala nammadaalleen yoo waamamellee keessi qorraa boru haaraa adeema jedhe inni sadaffaan rakkinni fi qorumsi garaagaraa fudhachaa ture jechuudha Phaawulos yeroo sanatti rakkina baay'ee qorama baay'ee fudhataa ture keessan alaan karaa mana mootummaatiin karaa farisootaatiin karaa itti gaafatamtoota mana amantaatiin karaa Yihuudootaatiin obbolootaan bitaan mirgaan qorumsa ulfaataa qorumsa jajjabaa fudhataa ture rakkina keessa ture kanaaf namummaan konni bakkeen gadi dhumaa yoo deemellee gaafa jiru qormaata baay'ee keessa jiraachuu isaati kan agarsiisu arfaffaan firoonni isaa hundumtuu isa dhiisanii turan namni hundumtuu isa gate fakkeenyaaf Xiimotewos lammataa boqonnaa 16 irratti dhaqxanii yoo ilaaltanii Phaawulos fira baay'ee qaba dhiiganis kan irraa dhalate fira baay'ee qaba lammii baay'ee qaba karaa Kiristoosiin immoo fira baay'ee oomishateera wangeelatti himuudhaan haa ta'u malee guyyaa rakkinaatti hundumtuu dhiisanii deemanii hundumtuu gatanii deemanii keessumaayyuu gaafa mootummaa Roomatti dabarfamee kennamu maaliif wangeela kana dubbatte wangeela kana maaliif lallabde jechuudhaan qabamee gaafa hidhamu hafee miti sobee miti ejjee miti moree miti waa'ee wangeelatiif gaafa hidhamu namni hundumtuu gatanii mootummaa Roomaa jechuun mootummaa jabaan harka mootummaa Roomaa yoo gale namni salphaatti hin bahu jechuudha. Kanaaf nuti sababa isaatiin qabamna jechuudha. Tajaajiltoonni baay'een gatanii deemanii amantoonni Roomaa keessatti argaman dhufanii Phaawulosiif dubbachuu hinnoo yakka hin hojjenne jedhanii falmuu fi otoo danda'an akka seera Roomatti namni tokko yakkaan yoo himatame nama nagaa nama yakka hin qabne ta'uusaa namni sadi dhufee yoo ragaa ba'eef mirga gadi dhiifamuu hin qaban namni dhufee inni bilisa yakka kamiyyuu hojjenne jedhee Phaawulosiif dubbatu hin turre fira hin qabu ture hiriyaan qabu ture nama baay'ee keessatti dhalate otoo jiru qobaa ta'e hiriyaa baay'ee otoo qabu qobaa ta'e amantoonni baay'ee mukkeessaa otoo jiru qobaa ta'e kun yoo ta'e illee jedha yoon qobaa ta'e illee garuu abdiin kutadhu jedha reessatoo paayyaa duraa shilii bigaasa wangeela kana lafan qabu hojii waaqayyoo hojjechuun dhiisu keessi koo haraa deema simboo argataan deema badhaadhummaa baay'een kuufataa jedhe abdiin kutadhu jedhe namummaan isaa bakkeen dhumaa deemuun kan agarsiise inni shanaffaan qabeenya fi manatti jiraatullee hin qabu Phaawulos qabeenya baay'ee horachuu nama danda'udha haa ta'u malee mana kiraa keessa ture wangeela ergaawwanii kan barreessaa ture ergaa Efesoo Filiphisiis Qolaasiyaas kanneen kana fakkaatan baay'ee mana hidhaa Efesoon keessa taa'eeti kan barreeffame mana hidhaa keessa taa'ee achumatti mana kilaasii xiqqoo kireeffatee mana hidhaa keessatti kilaasii kireeffate keessa taa'eetu
wangeela barsiisaa ture wangeela lallabaa ture akka nama tokkotti otoo yaanne anoo kan inni dhabeef saba wangeelati otoo wangeela kee hojjedhu otoo mootummaa kee bal'isu maaliif na qorta waaqayyo maaliif naan dubbanne maaliif naan lolte maaliif warra naan lolanitti dabarsee na kennite lubbuu koo warra barbaadetti maaliif dabarsee na kenne na oolchuu hin dandeessu anoo hojii kennu jedhaa jedhanii guungumu otoo nama tokko ta'e Phaawulos qofa kana hin guungumne erga mana keessa galees asiina baasi hojii kennu jedha gaafa na baafteen hojii hojjedha jedhee hojii gara fuulduraatti nan bifne iddoon mijanne keessa ta'e haala rakkisaa keessa ta'e maal gochaa ture kitaabota garaagaraa barreessaa ture waldaalee garaagaraati warreen immoo naannoo sanatti jiran dhugaa ba'aa ture warra hamanan immoo barsiisaa ture mana hin qabu birri hin qabu waan nyaatu hin qabu waan dhugu hin qabu haala ulfaataa keessa isheeduma xiqqoo argatu dunkaana hodhaati kan inni fidataa ture jechuudha dunkaana hodhaati kun yoo ta'e illee jedhe akka namaatti sooressa beekamaa ta'uu hin danda'a akka nama hundumaa wangeela bukkeetti jedhe kun yoo ta'e illee kun waaqayyo irratti akka gungumu nan godhu hojii wangeelaa akka lafa kaa'u nan godhu keessi koo aaraa adeema kan caalutu na eeggataa jira ulfina caalutu na eeggataa jira gonfoo caalutu na eeggataa jira jedhee yeroo cimee dhaabbatu argina. Inni jaaffaan bara umurii isaa xumuraatti mana adabaatti dabarfamee kennamuudha. Egaa bara umuriin namaa deemaa deemu yeroo namni dullumatti dhiyaatu kan isa barbaachisu boqonnaadha. Nama isa xooru, nama harkasa qabu, nama isa jabeessu, nama waan barbaachisaa isaa godhutu isarra jiraatu, boqachuutu isarra jiraatu. Phaawulos garuu umuriin isaa deemaa yeroo deemutti gara dullumaatti yeroo deemutti gara mana dhiyaattidha kan dabarfamee kennamu. Gara mana dhiyaattidha kan darbatan. Iddoo haalli isaa hin mijanne, iddoo boqonnaa hin qabnettidha kan darbatan. Achuma keessa taa'ullee yeroon boqachuun irra jiraatutti dhiphina garaagaraa yoo fudhadhe hojii wangeelaa hojjechuutti duubatti hin deemu. Abdiin kutadhu keessi koo aaraa adeema. Keessi isaa gammadaa ture waaqayyoof galata dhiyeessaa ture waaqayyoof okkuma dhiyeessaa ture. Haalelluuyaa galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Inni torbaffaan xumura irratti sababa amantii gooftaarraa qabuun sababa hojii wangeelaa hojjetaa ture ajjeefame dabarfame mormi isaa citeeti kan ajjeefame. Kun hundumtuu yoo ta'e illee duuti yoo dhufe illee abdiin kutadhe Phaawulos ikkoo afaan hin jedhe miti. Phaawulos afaanumaan abdiin kutadhu jedhe otoo hin taane haala ulfaataa namni baachuu hin dandeenye baate otoo ayyaanni namoota baay'ee fayyisu irra jiru otoo dibanni baay'een namoota fayyisu irra jiru yoo tokko namoonni namoota furmaata ta'an garuu yeroo ofii qormaata keessa galan jira yeroo namoota biraatiif fala ta'aa ofii fala dhaban jira wantoonni akka kana ayyaanni nuuf kenname yeroo baay'ee nuuf otoo hin taane nama gara biraatiif namoota tokkotti yeroo baay'ee gaaffii ta'a nama fakkeenyaaf tajaajila koo keessatti namoonni gaaffii na gaafatan danuutu jiru yeroo tokko si'inoo dhukkuba gurguddaa akka kana namoota baay'ee irraa fayyiseera si'inoo balbala baay'ee baneera namoonni baay'een karaa tajaajila keetiin karaa ergaatti dubbatteen biyya alaa ce'aniiru kaan isaanii sooromaniiru mileenatti ce'aniiru kaan isaanii waan durii hin qabne qabaataniiru eebba baay'ee eebbifamaniiru rakkina baay'ee irraa hiikamaniiru irraa hafoo ta'aniiru ati namoota baay'ee sooromsite ayyaanni siin darbee namoota baay'ee sooromse siin sooressa godhuu maaliif dhiise? Siin sooressa gochuu maaliif dhiise? Yeroo isaan naan jedhan nan arga. Namoonni baay'een karaa keetiin makiinaa bitataniiru erga kadhata keetiin. Ati garuu makiinaa hin qabdu. Namoonni baay'een karaa keetiin kadhata keetiin mana bitataniiru. Ati garuu mana hin qabdu. Ayyaanni maal gargar baasaa yeroo isaan jiran arga. Anillee galgalasa waaqayyootiin hangammaatti dhukkuba hamaatiif saaxilamee jiru kan booddee saaxilamu tajaajiltoonni waaqayyo ayyaanni waaqayyo irra jiru baay'een isaanii kan dhukkuba garaagaraatiin saaxilaman jiru ayyaannis irra jiru namoota baay'ee fayyisee kan ofuma keemmoo maaliif fayyisuu dadhabdee yeroo ittiin jedhan jiru gooftaa yesuusinis jedhaniiru atoo nama baay'ee oolchita yoo ilma waaqayyoo taate dhugumaan mee of oolchidhanii fannoo irratti Phaawulos qarqiin isaa xiqqoon dhukkuba nama baay'ee fayyisaa ture gaaddidduun isaa nama baay'ee fayyisaa ture ofii garuu dhukkubsataa ture yeroo tokko Roomaa boqonnaa torbaratti si'a sadiin kadhadhe jedhe yaa waaqayyo narraa kaasidhee si'a sadiin kadhadhe jedhe waaqayyo immoo maal jedhe ayyaanni koo sigaa humni koo dadhabina keetti mul'ata jedhe yeroo tokko waaqayyo rakkina keenya nurraa kaasa yeroo tokko immoo rakkina keenya humna ittiin dandamachuu dandeenyu ayyaana nu baay'isa. Kanaaf Phaawulos jireenya namoota baay'eetiif furmaata ofiisaatii garuu foonsaatti namummaan isaanii bakkee baay'ee gadi dhumaa deemaa ture jechuudha. Yagiddi nama waaqayyoo ta'uun furdaa ta'uun sirra jiraatu. Nama waaqayyoo taatedhaaf abbaa qabeenyaa ta'uun nama waaqayyoo taatedhaaf fayya qabeessa ta'uun sirra jiraatu. Eeyyee kun sirrii barbaachisa yoo fayya qabeessa taate yoo miidhaan bifaan cululukte garuu yeroo tokko sababa nuti ayyaanni waaqayyoo nurraan darbee namoota baay'ee hiiku nurra jiru nuti akkuma sana taana jechuu hin dandeenye waaqayyoo barbaachisaa ta'e gochuu hin danda'a waaqayyootti waan tulfaate tokko illee hin jiru namni
akka kamiyyuu ta'uu dandeenya garuu sana ta'uu yoo baanne tarii otoo tajaajilli yoo dhukkubsanne otoo tajaajilli yoo birrii of harkaa dhabne otoo tajaajilli chaalenjii yoo nu mudate waaqayyoon wajjin hin jiru ayyaanni wajjin hin jiru ayyaana dhugaa miti hin jechisu otuma ayyaanni dhugaan jiru akka nama waaqayyootti waan baay'ee keessa ba'uu dandeenya jechuudha. Phaawulos otoo dhuma hojii waaqayyoo hojjete dhaloota furmaata ta'u ofii gadadummaa baay'ee keessa darbe jechuudha. Dhukkuba baataa deeme madaa baataa hariyatamaa reebamaa qorra dhugaa bokkaa dhugaa hajuu dhugaa gatantaraa nama tureedha jechuudha. Garuu waaqayyo gooftaa kan akka Phaawulos soores immoo turre mootummaa waaqayyootti eebbarraa afa ulfinarraa afa gonfoo lakkaa'ameen turre walitti qabame jechuudha. Gooftaaf galanni haa ta'u. Kanaaf akkasumas lakkoofsa gara 17 irratti yoo dhaqxanii ilaaltan maal jedha rakkinni salphaan inni nu yeroodhaaf baannu kuni ulfina bara baraa isa safara malee guddaa baachuudhaaf nu qopheessa waan ta'eef abdiin kutanne rakkinni inni salphaan kunumti jedhe innumti kun hundumtu salphaadha jedhe sababni isaa ulfina bara baraa kan caalu nu qopheessaa jira. Obboleetti koo rakkinni kee irraa ulfinaaf si qopheessaa jira. Obboleessa koo rakkinni kee irraa ulfinaaf si qopheessaa jira. Har'a yoo rakkatte boru ulfinatu jira eebbatu jira. Kanaaf abdiin kutatiin don't give up harka hin kennin ijjatti waganochi rakkina keessa ilaaltanii jibbamuu ilaaltanii hariyatamuu keessa ilaaltanii qormaata har'a keessa jirta ilaaltanii abdiin kutina ulfina caaluuf isin qopheessaa jira eebba caaluuf isin qopheessaa jira galanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irraa kana argachuu dandeessu jechuudha. Kana argachuu dandeessu maqaan gooftaa kan ulfaate haa ta'u. Kanaaf rakkinni inni har'aa kun sababni abdiin kutanneef rakkinni keenya inni har'aa kun yeroodhaaf waan ta'eef. Rakkinni keenya narraa kun maaliif waan ta'eef yeroodhaaf waan ta'eef obboloota koo rakkinni keessan kun yeroodhaaf ulfina bara baraaf isin qopheessaa jira. Yoo jibbannes yeroodhaaf malee bara baraan miti. Yoo beelofnes yeroodhaaf yoo dheebonnes yeroodhaaf yoo dhukkubsannes yeroodhaaf yoo reebamnes yeroodhaaf yoo dhabnes yoo areetamnes yeroodhaaf mee yeroodhaaf jedhame jibbamuun keessa yeroodhaaf harka namaatiin jibbamuu keessan dhiibban karaa hojjechiiftota keessan ishee irratti ga'aa jiru kun bara baraan miti. Rakkinni amma dirree hojii keessatti si mudataa jiru rakkinni amma dirree tajaajila irratti si mudataa jiru bara baraanii miti. Yeroodhaaf maaloo yeroodhaaf abdiin kutatiin maaloo yeroodhaaf abdii kutattee hojii waaqayyoo lafan kaa'in maaloo yeroodhaaf hin baata waaqayyoo butee si baasa. Of harkaan dhabuun kee yeroodhaaf jibbamuun kee yeroodhaaf hariyatamuun kee yeroodhaaf gaddi kee yeroodhaaf dhukkubsachuun kee yeroodhaaf boruun fayyitaa. Boruun argattaa boruun boqattaa bara baraan haara galfattaa gonfoo fudhachuudhaaf jirta ulfina fudhachuudhaaf jirta isa har'a badhaadheen warri badhaadhee ta'an warri sooreyyii ta'an biyya lafaa irratti hin argannetu si eeggataa jira. Beektonni baay'een guyyaa har'aa kan irra ga'uu hin dandeenye irra ga'uudhaaf jirta. Lafa saayintistoonni baay'een hin geenye ati ga'uudhaaf jirta. Abdiin kutatiin obboleetti harkan kennin please hafuura qulqulluutu isinitti iyyaa jira hafuura qulqulluutu isinitti dubbataa jira. Namoonni baay'een aartanii jireenya keessanitti aartanii dirree waaqayyoo tajaajilarraa iddoo aarsaa waaqayyootti baqachuudhaaf jirtu mana waaqayyoo keessaa ba'uudhaaf jirtu. Ani kadhadhe homaa jijjiiraman arganne raajinnatu dubbatame homaa jijjiiraman arganne kaleessa dhukkubsataan ture har'as dhukkubannatti baay'ate malee bu'aan buufadheen jiru. Har'as nan iyyoome malee bu'aan buufadheen jiru kunoo jireenyi koo fuulli koollee akka namaa miti ofuma ijji koo fuulli koo guutee qaamni koollee guutee nama biratti simboo argadhee homaa miti. Karaa hundumaanuu nan haada waa tokkotti illee hin boqanne yookaan nagaa hin arganne yookaan gaa'ilatti hin boqanne yookaan tajaajilatti hin boqanne yookaan dinagdeedhaan waa irraa hin maal la fayyada warri jettan please isinitti hin fakkaatin Phaawulos wanti hundumtu wal qixxaatee miti kan inni hojjete gammachuudhaan kan inni hojjete yeroo hundumaa gammadaa jedhee fuulli isaa ifaa kolfaa hojii waaqayyoo hojjetaa kan ture ba'aa baay'ee otoo baateeti waraansa baay'ee otoo qabuuti garuu waan tokko abdataa ture bor wanta namni hin arganne hundumaa akka argatu gatiin inni har'a kaffalee boru herregamee akka isaa deebi'u isa kana bareechi innatee deemaa ture. Kanaafidha Qorontoosuma salammataa boqonnaa 9 gara lakkoofsa 24 yoo ilaaltanii fiigicha koo raawwadheera kaacha koos xumureera amma maaltu na eeggate gonfoo ulfina sanaaf qophaa'ee fudhachuudhaaf hin jira jedhe. Hallelujah gonfootu isin eeggataa jira ulfinatu isin hojjetaa jira. Please gatii dadhabbii keessanii harka namaarraa hin eegina. Dadhabdanii namni goshuu isin jechuu dhiisuu danda'a. Baroo hojjette naaf kadhattee eebbifame namni isin jiraachuu dhiisuu danda'a. Dubbii waaqayyoo na barsiifte kottu gaabo qadhu kottu laa bishaan kanallee dhuge kottu illee wayaa kanatti miiccadhu kottu illee kana tiraanspoortii godhadhu namni isin jiraachuu dhiisuu danda'a. Tajaajiltee gatii dhabuu dandeessa. Kadhattee gatii dhabuu dandeessa namumallee sheebbisuu dhabuu dandeessa garuu waaqayyo gatii keessi galmeessira. Gaggeessitee tuffatamuu dandeessa sabnati gaggeessitu kun sabnati yeroo hundumaa mataatti dhukkubaa jiru kun sirratti waan hin taane dubbachuu danda'a sirratti gungumuu danda'a.
otuudhumatti dadhabduu fi waan namaa sirratti haasa'uu danda'a boolla sirratti qotuu danda'a abdiin kutatiin waaqayyo irratti sin gungumin gatii tolootaa waaqayyo herregee deebisa haalelluuyaa guyyaanatti boqattu jirta guyyaanatti haara galfattu jirta waaqayyo kan hundumaa sirraa kaasa sirraan faccisa hin boqatta obboleettii koo hojii gatiin qabne hojjetaa jirta miti kisaarummaa hojjetaa jirta miti haalelluuyaa inni shanaffaan sababni nuti abdiin kutannee fi kan nuti gallu ulfinni bara baraa nuuf qophaa'ee waan jiruuf kan nuti ittiin gallu ulfinni bara baraatti nuuf qophaa'ee jira kanas immoo lakkoofsuma 17-18 akkasumas roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18 please roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 18 dubbifadhaa akkasumas qorontos isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 dubbifadhaa waan waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse ijji namaa hin argine gurri namaa hin dhageenye yaanni namaas bira hin geenye jira ulfinatu sii qophaa'ee jira akka jedhu ulfina bara baraas sii qophaa'ee jira waan caalutu sii qophaa'ee jira kan caalutti darbaa jirta kanaaf abdiin kutatiin sababni nuti abdiin kutanneef kan caalutu nu qophaa'ee jira ulfina bara baraatu nu qophaa'ee jira mana bara baraatu nu qophaa'ee jira har'a mana hin qabdu garuu baru mana caalu qabda har'a jireenya hin qabdu garuu jireenya caalu jiraatta har'a nagaa hin qabdu garuu nagaa irraa hafaa jiraatta wanta caalutti darbuudhaaf jirta waaqayyo wanta gurri namaa hin argine in dhageenye wanta ijji namaa hin dhageenye ijji namaa hin argine gurri namaa kan hin dhageenye yaada namaa keessa kan hin jirre waaqayyo si qopheessee jira gara caalutti darbuudhaaf jirta reel daasoo kaapurra shidi bigaasam toora labadiyaasa kanaaf hin sodaatin kanaaf hin yaaddain abdiin kutatin reeleventara labadiyaas waaqayyo gooftaan macaa akkasnaan jedha dhala koo naan jechaa jira waaqayyo ijoolleen koo baay'ee jilbi isaanii bu'eera jedha haalelluuya waan arganiin waan dhaga'aniin humni isaanii nyaatameera itti ciminaan jedha waaqayyo hojii koo lafa kaa'anii kan taa'aa jiran jiru naan jedha waaqayyo dirree koo tajaajila koorraa iddoo aarsaa kootitti kan baqatan jiru naan jedha waaqayyo kan taa'aa jirantu jiru naan jedha waaqayyo kan jedhanii dhiibanii tabbi jiruuf jireenyaatti ulfaate anaanis ofiinis oodanii tajaajilaanis oodanii kan taa'aa jirantu jiru naan jedha waaqayyo kan isaan immoo hojiin itti kennee lafa kaa'uudhaaf amaanaan itti kennee lafa kaa'uudhaaf jiru jedhin naan jedha waaqayyo garuu akkas jedhin naan jedha waaqayyo jabaadhaa ijoollee koo isin bukkeen jira rakkina keessanii irraanfattu gatii keessanii herregeen deebisa mudhii keessan cimsaa jabeeffadhaa dhaabbadhaa jedhin naan jedha waaqayyo yaa abbaa galanni siif haa ta'u baratanii qofa jabaachuu hin danda'an humni isaan jabeessu isaaniif haa kennamu ayyaanni kee isaaniif haa baay'atu maqaa yesuus hin dibanni isaaniif haa baay'atu maqaa yesuus hin dibanni isaaniif haa baay'atu obboloota kan koo warreen sagalee kana dhagaan hundumaaf ayyaanni kee ayyaanni waaqa jiraataa maqaa isaaniif haa baay'atu anas waaqayyo akkuma yeroo jalqaba